duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Rabbiin ji'a ramadaana kana nu gahee hiree tana nu kennu waan guddaadha. Dardara meeqaatu jira kan hiree tana dhabee kan harka keenyaan awwaallee kan dhukkubsatu hiree tana harkachuutti alhamdulillah jennu kutaka. Alhamdulillah. Galanni rabbiif haa ga'u jechaadha. Sagantaa akkanaa tanarratti affeeramuudhaaf guddaan isaan galatoonfachuufadha. Qopheessaa sagantaa tanaa nuumaa dhugata kaamilee naa kana faamilee. Mega eega wali qabamuu keenya noollee waan xiqqoo ilkee isin bansiisuu jira ni bantani shartiidha. Ni cufamte. Ilkee nama gari harkutti hin jiru sanii anillee bireessa kaayadhe akka fadhattiin bana. Gaaf takka jaan gurbaa tokko re'ee isaatuun akka malee gagabbattuudha. Interview godhuudhaaf isa bira dhufe gurbaa tokko. Eega gaafachuudhaaf isa bira gattaa'e booda mee re'eetti teetana ganda kana keessaa gagabbattuudha fufurdoodha cooma qabdi mee maal nyaachistaa jeen adii baanta bogurraatti baantaa jeen okay adiin baana mee adii naa himi jeen adii citaa nyaachisaa jeen gurraatti yoo citumaa nyaachisa jeen hayyee jegaa fi lammada mee hayyee mee wanni waan addatti isaan obaastoonni jira jeen gurraatti baanta moo adii baanta jeen hay rakkoo jira qoy mee hay adii tana naa himi jeen adii annanii fi bishaanii obaasaa jeen bishaan lagaa xaliila sunii obaasaa jeen gurraatti yoo jenna bishaan masanii obaasaa jeen dise amma gurbaan gaafa tokko wal ilaalee jira hayyee mee bakki bulchitoo eessa jeen gurraatti baanta moo adii baanta jeen yaa ilaahi gurbaan amma beetee qabu mataan isa wanta jee jira qoy maaliif gurraatti fi adii atta baas ta'ennaan bar adii tanaatti gyaa jeen gurraatti yoo jennaan tiyyuma jeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee guyyaa har'aan tana dargaggoota babbareedoo qaqqaalii magaalaa Dirree Dhawaatii wajjin yeroo duraatiif for the first time yeroo duraatiif wallahi isinii wajji akkana walitti dhufee sagantaa kana isinii waliin qooddachuuf carraa argachuu kuyyatti ربي قدام قالتهم فدا الحمد لله رب العالمين. أكما بكمو أني يرو ديرا نموتا درا نون استوديو ناصر هدون قالتهم فتشو بربادا فدي آرتي أني كابو هسه هي خنجرو يتشورا درا نون استوديو براندي ميتشو خانين مانا برومساتي waltajjiilee garagaraa irratti diraamaa kana hojjechuu ture alatti jechuudha gara sooshaal miidiyaa kanaatti dhufuudhaaf dura Naasir Nuun istiidiyoo biraan dhaqee Naasir Nuun istiidiyoo naa galatoonfadha. Naasir Nuun istiidiyoo bira dhaqee hundeessaa Dirreewud gaa Sharmaarkee Aadam wajjiin diraamaa akkaan hojjedhuuf duufaa ture Naasir jechuudha. Caan kun hedduu dandeettii qabaa, dandeettii diraamaa qabaa, nama bakka waan keessa jiru kana baafachuu qaba jechuudha. Sharmaarkee wajji akkaan dalaguuf my opportunity is drama mitbitta. Carraan kiyya ka dura drama mitbitta san booda jechuudha. Drama mitbitta daawwattanii jirtan na fakkaatan asii fi alattu jechuudha. Drama mitbittaadha namni hedduun drama sanirratti aadamoo ta'ee waan hin dalageef jecha namni hedduun aadamoo jenna yaama. Ammaan tana gara wanni itti deebi'uudhaaf namni namaan tolaa mitbittaa yaadatee qofle. Namni waliin tolaa arraan tana akkanatti isinii wajji argamu kiyyaaf hedduun gammachuu qaba. Haaluma kana yoo waliin kan itti fufnu ta'e bakka guddaa geenya jeetii yaada. Tokkummaa fi jaalalli hegaree guddinaatiif abdiidha. Akkas kanaafu arraan tana hanganaan walitti dhufne inshaallah warra ramadaana dhufutti akka koonsartiitti jechuudha. Dargaggoon magaalaa Dirree Dhawaa guutuu akkasumattis bakkoota adda addaarraa dhufanii akkanatti jaalalaan akka wajji dabarsan abdiin qaba. Gara stand-up comedy fayyattiin dabara. Qamar qaroomee qamee qamarodee qaanyee qabamee qaaccarra bulee quncee qummuuttoon dhufee qarraa itti deemu.
Dabbon dabbaa baaftee duufamtee dadadheete dararamtee daraartuun distiifdee dorromnaan deeraa seentee dooluun xibbi xibbiidhee dachaas dhalchiisee. Bokkaan roobee booree bakakkaan buutee bakar dhoytee bakar baara gaambararee butaan diin bahar lixee baanaan baajay dhoytee. Caaltuun cinqamtee caakkaa seentee carraa ciccit. Oduun teenya tana fakkaatti gara biraattiin isin dabarsa. Haadhama ganjaanii jirti beektaa. Gaalli hatameeti gandi guutuun gaala kana jechuudha. Waliin qalatee nyaati. Amma gurbaan gaalli jalaa bade kun ganda keessa deemeeti gaala kiyya gartanii hin agarre. Mana karaas abu gaala kiyya tokko gartanii asiin gakkute. Kanaasuma seen gaala kiyya gartanii asiin akkana gadda bire amma gakkute majaaniin. Amma dhaabbateeti warra haadhama gan kana dura dhaabbatee magan jeega. Gaduma fiideetuma wayi magan kiyya qofa ganda guutuun nyaate ganda guutuuf hirame foon. Jettee akkasii haati magan iccitii baafte. Nuumaan daguuna godhee beektaa istaandaaf komeedii. Allahumma salli. Tokkootu warra baadiyyaati beektaa. Warra baadiyyaati eegaa baadiyyaa dhaqee amma mana namaa haa dhaqeeti haati manaa itti bareedde beektaa. Haadha manaa tan akkasuma laaleetuma guutuu akka xaqqasee inni warra magaalaati. Amma haati manaa hoggaa xaqqasu ganaa amee isii tan akkamittiin jalatti siqayee eegee ifaan dhaame booda ka'eetuma gad ba'ee bakka horii kanaa jiraami baadiyyaa tana keessa. Bakka horii kana keessa achi seeneetuma waa shokokum godhee mooraa horii diigi. Abbaan manaa ka'ee maaltu shakam jaajee ka'ee dhaqa beektaa. Tana jidduu dhaqeetuma jaartii dhungatee fiigee taa'a. Ammas itti mimmi'ooyteeti osuma taa'u ammas niin dhungadha jee deemee mooraa horii diiga. Hoggaa abbaan manaa ka'ee achi kute dhaqee dhungata. Amma taraa sadaffaa gaa aaminaatummaan dhaqi jeen hoggaa taraa sadaffaa taate dubbiin aaminaatummaan dhaqi mee laalimee maaltu mooraa akkana godha jeen. Hoggaa fiigee achi dhaqu gurbaan achi mootaaleetuma abbaa manaa dhungoo itti qabu. Hai boo maali jee kan marifate lakki nageettiin isin jechuu deemuufi. Akkasiiti anillee nageettiin isin jechuu deema gara gaa qochumaatti achi dabarree irra wayya fakkaata rawadaadha. Akkasii hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa. Yoomillee jechuudha har'a qofaa miti yeroo biraatillee akkana akka walitti dhufnee wal agarru hojiileen teenyalleen namaan tolti isiniin tolti waliin tolla waan babbareedaa isinii wajjin hojjechuudhaaf anis karoora mataa kiyyaatiin qaba naa jiraadhaa rabbiin nu haa barakeessu ammallee.